Injiru waan akkasii injiru kijibu. Maal seete qabatamatti wanni lafa jiru uummanni shiftaan nurraa balleessaa jedhaa jira malee uummanni raayyaan ittisa biyyaa nu miidheera, raayyaa ittisa biyyaa nurraa kaasaa, raayyaan ittisa biyyaa akkana dalageera wanni jedhu tokkollee hin jiru. Kanaafuu opereeshinii mootummaan gaggeessaa jiruun lammiileen nagaa miidhamaa hin jiran naan jettani jeneraal. Karaa mootummaatiin nam tokko kan miidhame yoo argame mootummaan itti gaafatamaa yoo dogoggoraan nama ajjeeseera ta'e. Jeneraal wanta uummatarraa dhaga'e wanta dhimma kana waggoota lamaan darba hordofeefan gaafa kana isin gaafachaa jira. Rakkoowwan dhalataa jiraniif jiraattonni hidhattoota qofaa miti raayyaa ittisa biyyaallee ni himatu. Maal nu godhe jedhamee raayyaan ittisa biyyaa uummatichi kana na godhe wanni inni jedhu maal raayyaan ittisa biyyaa hin dalagaa yoo kan jedhamu ta'e dhugaa yoo ta'e mootummaanis itti gaafatamaa hin fixata. Anis akka gaggeessaa waraana tokkos dhuguma dubbachuudhaaf uummata san dhiifama gaafadhaa waan badees ni kiisaa rakkoon qabu kanarratti. Maaliif ani inni amanagaa raayyaan ani hoogganu raayyaan ani ijaare uummatan tuqu. Opereeshinii Tibbanaa kun isa kana dur ture irraa addaa wanti adda goosuu jira. Wanni adda goosisu maal seeta? Duraani waggaa tokko guutuu bifa kadhaa wayii of keessaa qaba. Jarri akkas taanaan inuma ittuma cimani. Dararaan uummataa baay'ee immoo baay'ee hammaati. Uummatan sodaachisu, uummata hin saamu, uummata toorchii godhu, ukkaamsanii kiiloomeetirii 70-60 geessanii tumanii 7 tursiisanii gadhiisu gocha farra dimokiraasii sukaneessa akkasii kan beekamu Alshabaab ture. Alshabaabu amma waan akkasii hin godhu. Jarri keenya eessaa akka fidan amala akkasii naan galle uummanni kana hin beekaa qofa sun ta'in baay'ees isaan sodaata. Akka amma siin jedhe kana godhu. Kanaafuu mootummaanis garaa jabaate bakka kun humna fayyuu danda'u miti. Humna meentaalii spoiled ta'e waan ta'eef tarkaanfii barbaachisaa irratti fudhatamu jedhamee Tibbana tarkaanfiin cimaan fudhatamaa jira. Hamma dhabamanitti itti fufa. Uummanni iyyatu uummata irratti shiftaa dhiisee taa'ee dhimma laaluuf hin qabu. Jarri kun kaayyoo hin qabani, disipiliinii hin qabani, disipiliinii magoreellaayyuu hin qabani. Miseensonni raayyaallee akka miidhamanii jiran dhimma kana keessatti dhageenyaa lammatammoo akkasiin itti himtanitti milkaa'aa jirreettanii gama kaaniinoo kanneen harka kennatan ni jiru. Waraana keessatti kan harka kennatan jiru, kan ofii isaaniitii dhufanii harka kennatan jiru. Jiraattonni gaaf kaan raayyaa ittisa biyyaatu nu miidhaa, gaaf kaan immoo hidhattoota ni miidhaa, gidduutti rakkannee hidhattoonnii fi raayyaan ittisa biyyaa immoo yeroo walaadhaan yeroo warri kutaniin agarruu jedhanii immoo himatu. Uummanni akkasiin hin jedhu. Uummanni waan si jedhu sitti himu. Tokkoffaa shiftaa sodaannaa jedha. Shiftaan nu ajjeesaa raayyaan ittisa biyyaa nun ajjeesu. Kanaafuu waa'ee raayyaan ittisa biyyaa jedhu caalaa waa'ee shiftaan jedhu hojiirra oolchinaa jedha. Akkasitti sitti hima malee akka ammatti jette sanatti sitti himu. Raayyaan ittisa biyyaa maaliif rakkisa? Isarraa nyaatu. Garuu haaluma raayyaa keessaa nam tokko uummata irratti dararaa geessinaan immediately tarkaanfii fudhatamu. Waan ta'eef naamusaan hojjetaa. Karaa gara biraatiin yoo dogoggorri uumamee karaa raayyaa ittisa biyyaatiin namni ho'iillee miidhamee jiraate raayyaan ittisa biyyaa hin fixata. Gama kaaniin immoo erguma komaand poostiin labsamee asii namoonni hidhaman jiru ammas ni hidhamu ammas ni hiikamu deebisan immoo hidhamu kan achi buuteen isaaniillee dhabamee inni jiru. Sobaadha olola jiraan hin gaafatiin rabbii jedhaati. Olola miti jeneraal. Inkijibanii maal ibseete? Psychological warfare beektaa waan jedhamutu jira. Loltuu tokkotu hin ajjeesne 80 ajjeesnees hin jedhu. Qawwee 100 boojinees hin jedhu. Raayyaan ittisa biyyaa qabalee akkasii seenee nama gatii fixe hin jedhu. Yookaan namni sun hin fixamne yookaan yoo fixames isaantu fixe. Deeggartoota isaanii biyya alaa ta'anii saantima maallaqa walitti guranii erganiif gammachiisuudhaaf jecha injifannoon arganne siin jedhu. Kun amaluma goreellaati. Qaama cimaa of godhu. Isaan amma loltuu keenya fuuldura dhaabbatanii gaaf tokko lolanii beekan. Utuma baqataa rukutaman. Utuma baqatan qabamu. Dandeettii akkasiin siin qaban. Kanaafuu waan jedhamu hunda miidiyaan dhugaa godhee fudhatee isa amanee nu gaafata taanaan sirriin ta'u. Waan jedhamu hunda fudhanna osoo hin taane nuti si dhimma kana hordofa waan turreedhaa fi bitaa mirga si laallaa hin gaafannaa hin hubannaa bakki rakkoon jiru bakki manni jirus hordofaadhuma waan turreedhaa fi waan ijaas argaa turreefidhaaf kana isin gaafachaa jiru. Garuu gama lixaa kana hidhattoonni bosonatti hafan hooggantoota ABO jalatti ajajaman qofaa turanii hidhattoonni kaan hin jiranii kan socho'an. Hin jiran kan biraamoo? Hin jiran. Utuma hir'atu nama muraasa taate namni muraasni sun immoo daa'imman naannoodhaa guuranii ofitti makan. Daa'imman naannoodhaa already harka kennatanii galanii barumsa fudhatanii uummatatti deebi'aniiru. Amma warra koorii ta'ee waan kana hoogganaa ture warra hariiroo alagaa wajjin qabu warra ispoonsarii qabu jireenya isaa karaa kanaan jiraachisuudhaaf barbaadeetu bobba'ee jira. Amma immoo badanii jiru.
dhokatanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa barbaadaa jira. Uummanni amma torban sadan kana nagaatti darbeera. Beesikaalee amma Wallagga bayaan bilisa nagaa wanni akkasii hin jiru. Horro Guduruus qarqara Abbaay naannoo Lamlam Barahaa jedhamu sana yoo ta'e malee iddoon biraa nagaa. Uummanni nagaan balee galaa jira, hojjetaa jira. Horro Guduruus nagaa. Waan qaxanaa lolaati jedhamu miti. Wallagga baa ciraashumaa nam tokkoyyuu keessaa hin qaban. Lixa Wallaggaa irraas dhiisanii ba'aniiru. Qeellama Wallaggaa keessa jiru, qeellama Wallaggaa keessaa immoo iddoo muraasa kan jiran. Isa keessaayyuu rukutamanii amma dhokatanii jiru. Caakkaa keessa barbaadamaa jiru. Hamma guutummaa guututti iddoon sun bilisa ta'utti hojiin seera kabachiisuudhaa itti fufaa. Haala kana kan jiru. Eeyyee nama dhiyoo kana gama lixaa imalleen ture jeneraalii kan inni hubadhee maali? Waraana bosonatti hafee wajjinii raayyaan warra kutaan jiru jedhu jiraattonni. Eenyu warra kutare? Jiraattonni raayyaan magaaluma jira, hidhattoonni bosona jiru waan jedhu kaasu. Isin yaadi keessan maali kanarratti? Akkas antene suni yaa'u waa'ee raayyaadha. Akkaataa raayyaan itti hojjetu doktiriinii raayyaadha wallaaluu irraa kan ka'udha. Raayyaan magaalaa jira malee bosona hin jiru kan jedhu dhugaa isaati. Uummanni isa bira jiru san arga malee isa bosona keessa jiru hin argu. Hidhattoonni osuma sosso'anii rukutanii bira darbuu kanaaf jarri bosonatti akka hafan akka turan waan barbaadan fakkaatu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa jedhanii kaasu. Allakki kun cal jedheeti. Kun cal jedheeti maaliif cal jedhee siin jedhaseeti? Shiftaan lakkoofsi isaa meeqaa? Akkamitti ijaarameera? Eenyutu geggeessaa? Iddoo kam sosocho'aa? Kan jedhu raayyaan ittisa biyyaa marrajaa qaba. Yeroo marrajaa kanarratti hundeeffamee hojii isaa hojjeta waan ta'eef utuu arguu bira darbataanaan egaa akkas ta'e immoo raayyaa ittisa biyyaa warra shiftaa hojii walii galeera jechuudha. Akkas eega taa'ee nu rukutee biyyaa nu baasee akkas nu godhee nu fixee maaliif jedhu? Maroon dhugaa isaati. Maroon dhokatee jira waan ta'eef waraanni isa bira hin ga'u. Inni maal godhaa? Iddoo waraanni hin geenye yoo waraanni irra bira ga'e immoo infoormeeshinii argatu irraa ka'ee immoo iddoo jijjiirataa. Iddoodhaa gara iddootti jijjiirataa. Utuu gaaf tokko rasaasa takka illee dhukaasne haga ammaa achi taa'aa jira. Ijoollee daa'imman garuu qe'eedhaa guuree ficcisiisaa jira. Isin akka ergamaatti akka raayyaan ittisa biyyaa akka ergamaatti marroo qabee hidhuuf moo rukutuuf moo ergamni isaa akkamii? Yoo argate hin qaba. Yoo qabamuu didee lole immoo hin rukuta. Yoo nagaan gale immoo nagaan simata. Filannoo hundumtuu karaarra jira. Gama kibbaa immoo adeemnu mee jeneraal inni kibba jiru akkamii? Haalli kibba jiru gama lixaa kana baay'ee haasofnee kibboo haala akkamii keessa jira? Haala amma jirutti lixaatti egaa opereeshinii cimaa gaggeessuu jalqabne ji'a tokko ta'eera. Ji'a tokko kana keessatti uummanni hafuura baafateera. Uummanni horii fidi jedhamu hin jiru. Uummanni asiin bahi asiin gali jedhamu hin jiru. Uummanni midhaan bilcheessi fidi jedhamu hin jiru. Uummanni marrajaa mootummaadhaaf kenniteetta jedhamee fannifamu hin jiru. Innaa uummanni tasgabbaa'ee jira, nagaa argatee jira. Shiftoonni immoo baqatanii jiru. Kan rukuttaa irraa hafe baqateera. Isa baqate immoo barbaadaa jira. Hamma dhumaatti qulqulleessuudhaaf naannoo sana jechuudha. Haalli karaa lixaa jiru kana. Karaa saawuzii immoo wanni jiru gujii lamaan gujii baatee gujii lixaa tootaalii lafa isaa bilisoomsanii qaraxan buna itti gurguratan uummata irraa buna as nutti fida jedhanii irraa fuudhanii ofii isaaniitii Keeniyaa baasanii itti gurguratan ture. Cheekpooyintii hedduu qaban ture. Uummata sodaachisanii dararanii nama dubartii irraa fudhatanii salphisanii akkasitti wajjin jiraataa turan. Maaliidhaaf mootummaan seera kabachiisuu irra jiraata jedhee waan hin bobbaaneef. Nagaan dubbiin kun haa dhumu jedhee yeroo baay'ee waan gubeef. Amma karaan sana wanni jiru opereeshiniin eega gaggeeffameen booda gujiin lamaanuu bilisa ba'eera. Uummanni barbaadee bakka isaan jiru barbaadee rukuchiisee milishaa isaa ijaaratee milishaa isaatiin rukuchiisee amma bakka dhaabatan dhabanii gara sololoo ce'aniiru. Amma gujii lamaan Boorana keessa lolli tokko illee hin jiru. Harcaatuun dhokattee jirti ishii immoo uummannis milishaanis raayyaan ittisa biyyaas yeroo argate hordofaa jira. Karaan gujii Boorana sun amma bilisa ta'eera. Uummanni hafuura baafateera. Gammadeera tasgabbaa'eera. Akkasitti fudhachuun nurra jiraata. Egaa bilbillis cufaadha, intarneetis cufaadha. Anis gama lixaa yeroon deeme kanatti xiqqoon rakkisee ture. Garuu uummanni kanaanis rakkachuusaa hubadheera. Bilbila cufuun kun, intarneetii cufuun kun opereeshinii mootummaa waan gargaare qabaa?
Eeyyani waan gargaaree qaba baay'ee gargaaree malee. Maali? Jarri reediyoo kominikeeshinii hin qabdu. Uummata keessa moobaayiliin harka namaa keessee sochii mootummaadhaa hordofti achi sochii mootummaa sana immoo fashaleessiti. Akkasitti waggaa 2 guutuu uummatatti taphachaa baate. Amma kominikeeshinii yeroo dhabdu tokkoffaa uummanni sodaa dhiise. Ebaluu akkas godhe jedhaa walitti gabaasuu waan dadhabaniif uummata irratti miidhaa geessuun hin hafeet tokko kana. Lammaffaa utuma isaan gabaasa marrajaan argatiin raayyaan ittisa biyyaa biraan bahee tarkaanfii fudhachuudhaaf haala mijaa'aa uumeef. Kana waan ta'eef amma isaan tootaalii hidhatanii uummata keessa socho'uu hin danda'an haala ammaa yeroo kanatti. Kanaaf bilbilaa fi intarneetii cufuun galmisaa haala amma isin natti himtanitti opereeshinii mootummaan gaggeessaa jiru milkeessuudhaaf jechuudha. No, telekominikeeshiniin waan intini cufee kan hin beeku isaan gaafachuudha. Kanaaf opereeshinii hojii waliin qabatu naan jechaa jirtu jeneraal. Yoo wal qabatallee rakkoo hin qabu bara. Garuu immoo uummanni jiruuf jireenya guyyaa isaa keessatti rakkateera bilbilli cufamuu isaatti. Uummanummaa bilbilli cufamuu isaatiin baay'ee gammadee maaliidhaaf hafuura baafatee waan ta'eef biyya sanaa baay'ee dhufanii asitti hamma jarri sun dhabamtutti bilbila nutti hin baninaa nuun jedha uummanni akka xiyyatti sana miti. Garuu immoo qeerraa buqqa'anii gara Gambeellatti gara Asoosatti gara Finfinnee fa'aa Naqamtee fa'itti immoo kan baqatanis immoo dubbisneerra. Kan baqate immoo isaan shiftoota warra baqatee Gambeellatti galee Asoosatti galee jira achittis opereeshinii hojjedhaa jennee ajaja dabarsineerra hin hojjetama achis taa'uu hin danda'u. Kanaaf kanneen baqatanii jiraatota osoo hin taane hidhattoota naan jettanii. Shiftummaa irraa qawwee awwaalee baqatee magaalatti galee. Seera jala to'atamuu qabaa jennee hojjechaa jirra waan ta'eef. Amma kan jiraattonni jedhan maali? Isin waboo deeggartuu maatiin keessan waboo deeggaraa waboo soortuu miseensota akkasiiti jedhanii faati nu hidhaatti nu darbatu hidhaarraa moo bakka baay'ee nu naannessu kan mana hidhaa seenallee du'anni jiruu faa kan jedhantu jira gaa himannaan gosa baay'ee. No amma kuni raayyaan ittisa biyyaa nama hidhu kana sirreessuu isinirra jiraata. Isa booji'ameeyyuu poolisitti dabarsa. Odeeffannoo dhimma waraanaa miseensotuma raayyaa irraa argannaa jedhee hidhataa bosonatti hafee ture tokkotu miidiyaatti yeroo dubbatuun dhaga'e. Isin akka raayyaa ittisa biyyaatti gama intelijensiin gaba basaasaatiin hangam cimaadha? Hin soba inni kun maal seete? Kun siyaasa. Siyaasa akkamii seete? Raayyaa ittisa biyyaa keessatti wal shakkiin akka uumamu gochuudhaaf ta'e jedhame. Kan faabrikeet godhame malee wanni akkasii hin jiru. Raayyaan ittisa biyyaa utuu ofii isaatii marrajaa isaaniif kenna ta'e isaan akkamitti dhabamure? Maaliif dhabamu? Isaan maaliif moo'icha hin argannere? Isaan maaliif baqature? Egaa raayyaan ittisa biyyaa yeroo jalqaba ijaaramuu diina biyya irraa ittisuudhaa fi akka biyyaatti ijaarame garuu rakkoowwan nageenyaa biyyattii keessa mudataniin Oromiyaa keessas naannoo Amaaraa keessas Kibba keessas bakkeewwan komaandi poostii jala bulaa jiranitti ergama fudhatee socho'aa jira. Kun akka raayyaa ittisa biyyaatti dhiibbaa sinirratti hin uumne. Dirqamni raayyaa ittisa biyyaa maal seete? Soverniitii biyya keenyaa humna alaa irraa eeguudha. Tokko kana. Raayyaan ittisa biyyaa dirqamni inni lammaffaan qabu qaama kamiyyuu hidhatee seera biyyaa mootummaa biyyaa humnaan diiguudhaaf filannoodhaan osoo hin ta'in humnaan diiguudhaaf socho'a taanaan dirqamni inni lammaffaa raayyaa ittisa biyyaa isa kana. Fakkeenyaaf yeroo darbe Baardaaritti balaan wayii lafumaa ka'ee bulchiisa keessatti uummata keessatti yeroo uummata rakkoo irratti kuffisu xalqaa galee balaan sun akka tasgabbaa'u godha. Somaalee irratti Jijjigaa irratti wanni akkasii raawwatame raayyaan keenya galee waan san karaa qabsiiseera. Baardaar kan jiru karaa qabsiiseera. Kamisee kan jiru karaa qabsiiseera. Hawaasaa kan jiru karaa qabsiiseera. Raayyaan ittisa biyyaa diina alaa dhufu qofaa kan eeguun ta'in nageenya biyya keessaa isa naannoodhaa ol ta'e, isa poolisiidhaa ol ta'e keessa seenuudhaan nagaa biyyattii eegsisuu, uummanni akka nagaa argatu hojjechuu irratti gahee guddaadha kan qabu. Gahee kana immoo baachaa jira waan ta'eef raayyaa ittisa biyyaa keenyatti nuti baay'ee boonna. Tole guddaa galatoomaa jeneraal gaaffii koo xumuraatti kun egaa ministeerri muummee dheengadda paarlaamaatti rakkoowwan lixaa fi kibba jiran karaa nagaan osoo furree gaariidha jedhu hidhattoonnis immoo akkas jedhu garuu immoo karaa nagaan yeroo xumuramuun siin argamu barreen gaddaa abbootiin gadaa yaalanii turanii hammi tokko galanii turanii rakkoowwan gama mootummaanis mudatan akka jiran hubanneerraa gama hidhattootaanis akka mudatamu ilaalleerraa kanaafuu amma si'achi karaan nagaa dhimma kanatti xumuratan hin jiru. Karaan nagaa yeroo hunda banaadha. Nutis waraanaan feenu. Raayyaa keenya waraana gara fuulduraa addunyaarraa bakka
adda addaatiin nu qunnamuuf qopheessuu barbaanna malee yeroo hunda shiftaa barbaachatti biizii ta'uu hin barbaannu. Raayyaan ittisa biyyaas waraana keessa jiraachuu hin barbaadu. Waraana keessa yeroo jiraattu waa baay'ee si hir'ata. Loltuun barachuudhaaf yuunivarsiitii galee barachuu danda'u, haayiskuulii galee barachuu danda'u, shiftaa barbaachatti yeroo isaa gubataanaan miidhama kunis. Jijjiirama adda addaa loltuu keessatti uumamuudhaafis si qaba. Hojiin kun biizii si godha si galeera. Hin barbaannu nutis kana. Nuti kan loluu barbaannu qaama alagaa alaa dhufuun loluu barbaanna malee isa nu keessaa akka nagaan jiraatu barbaanna. Eenyuyyuu. Waraanni hidhattee bosonatti jiruu fi dhaabii adda bilisummaa Oromoo kan amma Finfinnee jiru kan karaa nagaan qabsaa jiru walquban qabnu jedheera barreen gaddaa garuu waan walitti dhufeenya qaban isinitti fakkaata. Sirriitti fakkaata. Hordofamaa jira. Gadda isaanuu ragaa fidanii ibsa baasanii mootummaa kasasanii shiftaa deeggaranii akkasitti ibsa baasaniiru. Mootummaan tasgabbiidhaan waa hunda hordofaa jira. Ragaa walitti qabachaa jira. Deemee rakkoo fiduun isaan oolu. Kanaafuu ibsa isaanii ergasiin opereeshinii eegaltan baasan jechuudha. Erga nuti opereeshinii amma yeroo dhiyoo kana jalqabne ji'a dura jalqabne booda orgaanaayizii kan ta'e kan shiftaa deeggaru kan mootummaa andarmaayin godhu kan wajjin jiraachuu isaanii ibsu baasaniiru. Qofaasaatti ragaa ta'uu danda'anni? Inni qofaan ragaan ta'u. Ragaan biraas baay'eetu jira. Amma jijjiirama dhufe kana waanuma rakkoma argamu hunda kaasuudhaan jira miti tasgabbiin akka hin uumamne mootummaan gahee qabachuun qabu bifa jedhuun wanni obsamee bira darbu baay'ee jira. Nuyyuu wanni beeknu wanni obsinee bira dabarru baay'ee jira. Waan argite waan qabdu ragaa qabdu hunda hordoftee isarratti hundeeffamte hunduma irratti tarkaanfii fudhachaa deemta yoo ta'e jijjiirama miidha bifa jedhuun wanni holdi godhamu baay'ee jira. Namni kun garuu kun galeef hin jiru. Kun gaafa gadi yaa'utu jira. Gaafa gadi yaa'ee abbaan itti gaafatamu jira. Turtii BBC waliin waan nu taasistaniif guddaa galatoomaa jeneraal. Fayyaa ta'e galata. Tole.